Icciitii addaan ba'uu Waaqoo Geetaachoo fi Saaroon. Egaa Saarooniif Waaqoon adda ba'uu isaanii icciitii gurguddaan gidduu isaanii akka jiru beekamaadha. Haa ta'uti garuu Waaqoon dhoksuuf yaalus sammuu namoota hedduu keessatti gaaffileen dhufan danuudha. Waaqoo Geetaachootu balleesse moo Saarooni kan jedhu namoonni hedduun ni xiinxalu. Haa ta'uti garuu Waaqoo fi Saaroon maaltu adda baasee kan jedhu irratti xiyyeeffachuun gaariidha. Icciitiin Waaqoo fi Saaroon gidduu turee maalidha? Akkuma beekamu Saaroon Kanaadaa jiraatti. Waaqoo Geetaachoo immoo biyya keessa jiraata. Egaa waggaa lamaan dura gaa'ila kan dhaabbatan yoo ta'u namni martinuu hedduu gammadeef. Egaa akkuma isin beektan abbaa Waaqoo Geetaachoon haala suukanneessaadhaan ajjeefamee turuunsaa akkasumas immoo Waaqoon dhimma sanarratti kitaaba barreessee namoota abbaasaa ajjeesaniif dhiifama gochuunsaa ni yaadatama. Waaqoonis kanaan hedduu kan dinqisiifatamaa turee fi abbaa dhiifamaa nama dhiifamni irraa baratamu jedhamee Waaqoon kanaan gurra danuu argateera. Waaqoonis gadda amma sana ga'u keessaa bahee bultii dhaabbachuu isaatti namoonni hedduu gammadaniif garuu bultiin sun oolee hin bullee hin turree ni diigame. Waaqoon dhimma gaa'ila isaatiin wal qabatee wantoota garaa nama nyaatan danuu dubbate. Abbaan manaa ganama ka'ee charchiin deema yoo jedhu haati manaan immoo kilabiin deema yoo jettu akkamiin bultiin isaanii bultii ta'aa yaada jedhus kaasetu jira. Egaa Waaqoo Geetaachoon uumama kiyyatti umurii kiyya keessatti gaa'illi kiyya ni diigama jedhee takka yaadeen beeku jedhe. Waaqoon abbaan kiyya yeroo isaatu gabaabbate malee yeroo muraasaan booda akka inni boqotu nan beeka ture jedhe. Haa ta'uti garuu bultiin koo yeroo gabaabaa keessatti haala kanaan diigama jedhee tilmaamee hin beeku jedhe. Hundumaafuu Waaqayyo gaariidha jedhe. Egaa Waaqoon icciitii Saaroonii fi isa gidduutti uumame dubbachuurraa hedduu of qusate. Sababiin isaas Waaqoon akkas jedhee tuqaase. Nama gadi bahee deebii hin kenninee fi bakka abbaan sun hin jirretti waa'ee namaa dubbachuun barbaachisaa miti jedhee waa'ee Saaroon ukkaamsee bira darbe. Namoonni immoo Saaroon Waaqoo Geetaachoo gantee Kanaadaatti nama biraa waliin bultii dhaabbatteetu jirti. Saaroon gantuudhaa Waaqoo mucaa gara laafessaa abbaa komeedii afaan Oromoo nama waa hedduun irraa baratamu naamusa qabeessa lapheesaa cabsitee nama biraatti heerumtee jedhu. Gariin immoo Waaqoon biyya keessa jiraachuu waan barbaaduuf isheen immoo biyya keessa jiraachuu waan hin barbaanneef gara Kanaadaa deemee akkasa waliin jiraattu feetii jedhu. Walitti bu'iinsi isaanii jalqabaas maddisaa kana ta'a jedhaniitu irraa dubbatu. Waaqoo fi Saaroon hanga waliin jiraatanitti jaalala miidhagaa bareedaa kan namni martinuu hawwu dabarsaniiru. Cidha baay'ee hawwataa fi miidhagaa ta'e hiriyoonni Waaqoo firoonni isaanii gammachuu irratti argamanii cidha hedduu bareedaa fi gammachiisaa ta'es waliin dhaabbataniiru. Garuu cidhi sun oolee hin bullee ni diigame. Hedduu nama gaddisiisa. Maatiin martinuu baranii fuudhee mana dhaabbadhe jettee hiriyaa kee haadhaaf abbaa kee waamtee waggaa tokko soon guutiin gaa'illi sun gaafa diigamu caba guddaadha. Caba lafeetim. Caba onnee qofaa mitim. Xiinsammuu bara maraa miidhamuudha. Bara dhufus bara ittaanus umurii guutuu waan nama keessaa ba'u miti. Sababiinsaa wanti martinuu wantati waliin dabarsitee cidhatti godhattee martinuu dookimentii ta'aniitu taa'u. Egaa wanti Saarooniif Waaqoo gidduutti nama gaddisiisu inni guddaan dhala tokkollee osoo gidduu isaanii hin qabaatin gargar ba'uu isaaniiti. Osoo dhala waliin qabaatanii haala suukanneessaa kanaan haala gaddisiisaa kanaan haala uummanni martinuu gaddee dhiphate kanaan adda hin ba'an ture. Dhalli walitti nama hiitim. Dhalli walitti nama harkistim. Dhala dhabuun isaanii
gidduutti dhala hin godhatin bultiin isaanii diigamuun immoo bultiin isaanii ittuu abdii akka hin godhanne ta'eera. Egaa gaa'ela keessatti Waaqayyo yoo namaa eebbise malee akka abbaan filatee qofaafis hin ta'u. Fedha Waaqaa osoo ta'ee ijoolleen kun lamaan waliin jiraatu. Haa ta'uti garuu sooshaal miidiyaa kanarratti jechoota jibbisiisoo fi fokkisiisoo yeroo Saaroon haadha manaa Waaqoo duraan jedhan ni dhaga'ama. Ammatti wanti beekamu hin jiru. Waaqotu balleessee Saaroontu balleessee wanti nuti beeknu hin jiru. Tarii waan nuti yaadnirraan adda ta'uu danda'a. Tarii rakkoon isaanii rakkoo biraa ta'uu danda'a. Rakkoo nuti amma jennu kana mara yoo ta'uu baate immoo boru itti gaabbina. Tarii Waaqoo fi Saaroonis walitti deebi'uu ni danda'u. Akka namoonni jedhanis nama biraattis heerumuu dhiisuu dandeessi. Tarii immoo boru gadi baatee dhugaa jiru yoo dubbatte immoo itti saalfattu waan ta'eef arrabsoo nama dhuunfaarraa namoonni osoo dhaabbattanii gaariidha. Kaleessa isin miti jara kan walitti fidem. Arras immoo isin miti kan gargar baase waan ta'eef arrabsoon sin sooshaal miidiyaa irratti maxxansitan Waaqos waan fayyadu hin qabu. Yoo daran jibba isaan gidduu jiru hammeesse malee hanga danda'ametti wantoota jara kana walitti araarsu yookaan immoo waa Waaqoo bayyanachiisu ishiidhaafis immoo obsa ittiin wal obsanii ittiin gargar bahanii jiraatan yaadota nama ijaaran yaadota walitti nama fidan barreessutu gaariidha. Jechoonni nuti dubbannu nu biratti salphaa ta'uu danda'a. Garuu maatii Saaroon maatii Waaqoo biratti immoo ulfaataa ta'uu danda'a. Tarii Saaroon balleessuu dandeessi. Obbolaan ishii, haati ishii, abbaan ishii fi firoonni ishii immoo badii maal qaburee? Yeroo immoo ilmoon isaanii akkatti arrabsamtu itti saalfatu itti qaana'u waan ta'eef waan akkasirraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Badii namni tokko balleessin nama hedduu miidhuun sirrii miti. Keessa laallachuu, itti hubachuu, qorachuu, dhugummaa isaa baruun immoo hedduu barbaachisaadha. Ija ogummaatiin waa laaluun gaariidha. Dhuguma'ee Waaqoo ni jaalannaa isatu nu bohaarsaa. Komeedii isaatiin hedduu bohaaraa tureera. Waggoota dheeruuf nu bashannansiisaa tureera. Akkasumas immoo kitaabonni inni barreessan hedduun kan irraa baratamanii fi obsa guddaa kan nama keessatti horan fakkeenyummaa guddaa kan namaa ta'anidha. Egaa sooshaal miidiyaa kana waan gaariidhaaf itti fayyadamnu dhaamsa kiyyaam. Waaqoon immoo gadda ulfaataa abbaa kee keessayyuu baatetu jirtaa. Kanas immoo danda'eem tarii Waaqayyoo akkumati jettee waan gaarii tokkotti si baasuudhaaf kana hundaa si baachise ta'am. Egeree kee gara fuulduraatti bakka guddaa geessee bultii gaarii dhaabbattee ijoollee hortee abbaa ilmaa abbaa intalaa taatee si arguun hawwii kootim. Namoonni sooshaal miidiyaa kanarras hawwii gaarii hawaafiin dhaamsa kiyyaam. Saaroon immoo gadi baatee deebii ga'aa akka kennitu abdii qabnaa. Yookaan immoo asumaanis hin dhaabbata wantichi yoo ta'e nutis asuma irratti dhaabne jireenyi Waaqoo gara fuulduraa jireenya eebbifamaa fi qajeelaa haa ta'u jenna. Egaa kun qubee miidiyaadha. Qubeen miidiyaa yeroo mara oduu fi odeeffannoo waayitaawaa wantoota uummata keenya qajeelchan sirreessan odeeffannoo qulqulluu isin biraan ga'uudhaan beekama. Maarree qubee miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinam. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaan affeerraa keenya yeroo maraatim. Qubee miidiyaa jabeessaa.